dhiirri tokko isparmii isaa yookiin immoo sanyii dhiiraa isaa gurguruu danda'a yookiin immoo nama biraaf kennuu danda'a. Yoo yaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanel Dr. Naafiyaal Geetuu Ofishaal akkam jirtu? Fayyaa keessanii akkam alaamanni, saanamni, abbaan manaa keessan, haati manaa keessan, hiriyyaan keessan, ijoolleen keessan hundumtuu nagaa isaaniiti. Hayyee baga jiraattanii guyyaa irraa keessan isin jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gara sagantaa keenya tuun galiin dursee isin galateeffachuun barbaada. Namoonni hedduun keessan hojii koo jaallattanii subscribe gochuudhaan subscriberii 250 geenyerraa baga gammannee baga waliin gammanne kunnumtu bu'aa keessa waan ta'eef gammachuu kana waliin qooddachaa isin jechuun barbaada. Marsaa taanutti nama jalqaba subscribe nu godhee fi subscribe keenya jalqabaa fi comment nama jalqaba nuuf kenne yeroo taanutti qabadhee isiniif hin dhiyaadha. Namoonni subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbattan hundumti keessan guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Chaanaliin kun maqaa kootiin jira malee chaanalii kan keessan jechuudha. Ammallee namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan egaa manni keenya kaffaltii tokko hin qabu. Oluma seentanii yoo barbaadan taa'u yoo barbaadan rafuu dandeessu subscribe kan jettu tuquudhaan akkasumas immoo sagantaa kana like gochuudhaan jalqabaa isin jechuun barbaada. Sagantaa kana isin qopheessuudhaan kan isin waliin turu Dr. Naafiyaal Geetuudha. Egaa galgala waraabee viidiyoo kana waan ta'eef galgalan gadhiisaa jira. Istiidiyoon jiru. Gaawoniin uffannee egaa dhimma tokko irratti dubbachuu barbaade. Dhimma ajandaan kun gidduu kana baay'ee afafamaa jirti sooshaal miidiyaa irra. Maalidha kunis? Miidiyaan wayii gabaaseera. Naannoo Tigraayitti spermiin dhiirotaa yookiin immoo sanyiin dhiiraa dhiironni qarshii 10,000 gurgurachaa jiru kan jedhu odeeffannoon akkasii ga'eera. Namoonni baay'een akkamitti gurgurama? Kun dhuguma? Maaliif gurgurama? Akkamidha? Keessa baanii akkas taanaan bakka miliineera taane kan jedhan illee poostotaan baay'een isaanii ijoolleen dhiiraa baay'een isaanii jiru. Mee bifa fayyaa ammaa akkamitti ilaalla? Kun dhuguma? Akkamitti immoo kennama? Dhiirri tokko isparmii isaa yookiin immoo sanyii dhiiraa isaa gurguruu danda'a yookiin immoo nama biraaf kennuu danda'a. Yeroo akkamii kennama? Namoota akkamiif kennama? Akkamitti kennama kan jedhu daqiiqaa gabaabduu kana keessatti waliin kaafnee haasofna jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Ammallee namoonni subscribe hin goone subscribe godhaa. Like gochuudhaan sagantaa keenya jalqaba. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sperm donation yookiin immoo spermiin yookiin sanyiin dhiiraa dhuguma kennama. Eeyyeen ni kennama. Garuu biyya keenya keessatti jalqabeera kan jedhu immoo dhumarratti haasofna jechuudha. Akkuma beekamu dhala dhabuu yeroo jedhamu namoonni baay'een isaanii yookiin immoo nama baay'ee keessa kan dhufu bakka garaa garaatti illee rakkoo dubartootaa qofa jedhamee yeroo itti yaadamu jira jechuudha. Dhala dhabuun kan dhufu rakkoo dubartootaa qofa osoo hin taane rakkoo dhiiraallee ni ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Male factor infertility fi female factor infertility jennee bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu dubartoota keessatti rakkoo dhala dhabuu kan fidan rakkoo gadameessaa ta'uu danda'a, rakkoo hormoonii ta'uu danda'a, rakkoowwan dhibeewwan garaa garaa ta'uu danda'a, rakkoo qaama saalaa wajjin wal qabatan ta'uu danda'a, rakkoo hanqaaquu ta'uu danda'a. Rakkoowwan kunniin walitti dhufanii dhala dhabuu fiduu danda'u jechuudha. Dhiira keessattis immoo akkuma beekamu sanyiin dhiiraa yookiin immoo spermiin dhiirri tokko oomishi isaa yoo oomishuu dhabame akkasumas immoo spermiin yoo oomishamee sababa garaa garaatiin gara bakkeetti ba'uu yoo dadhabe dhiirri tokko dhala dhabuu danda'a jechuudha. Rakkoowwan kunniin rakkoowwan hormoonii ta'uu danda'a, rakkoo meedikaalaa ta'uu danda'a, akkasumas immoo rakkoo cidhaanii fi rakkoo ujummoo cidhaanillee ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee maallaa dhiirota keessatti dhala dhabuu kan fidan kana keessaatti rakkoowwan baay'een jiraachuu danda'u. Spermii baasii jechuun spermiin sun gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee maaltu ilaalama? Spermiin suni hammi isaa hammami? Vooliimiin isaa hammamidha? Baay'inni isaa. Dabalataan immoo dandeettiin fiigichi isaa yookiin immoo mootiliitii isaa. Akkuma beekamu spermiin miliyoona hedduudha kan gadhiifamu. Fiigichi isaa yookiin immoo amma immoo fiiguu danda'a. Fiigee immoo bakka sana gahuu danda'a. Morfoolojikaalii kan jennu yookiin immoo caasaamti qaama isaallee caasaamti spermiin sun illee sirriidha. Spermiin mataa lama qabu jiraachuu danda'a. Spermiin dadhabaan jiraachuu danda'a. Kan deemuu hin dandeenye jiraachuu danda'a. pH kan jedhamu pH ni isaanii ilaalama jechuudha. Wantoonni kunniin ilaalamanii gahaa hin taane yoo ta'e baay'inni isaa gahaa miti xiqqaadha yoo ta'e baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a. Dabalataan immoo spermiin tiyyuu dhangala'aan qaama saalaa dhiiraa keessaa bahu spermi seelii qabaachuu dhiisuu danda'a. Kan biraan immoo yeroo baay'ee egaa rakkoowwan amma yoo cufaman ujummoon spermiin illee oomishamee garaa alaatti bahuudhaaf yoo cufame yeroo baay'ee karaa sarjeriidhaan karaa yaalii fayyadaman sirraa'uu danda'a. Yeroo takka maallaa wanti jiru dhiirri tokko spermiin oomishu
dhala godhachuun dandeessisu yoo ta'e yaaliin garaagaraa godhamee milkaa'uudha yoo baate akkasumas immoo isparmii hin qabu yoo ta'e dhiirri isparmii seelii hin qabne jira namoota hedduu arginanis keeziiwwan akkasii namoota nu bira dhufan keessaa namoota hedduu irratti keezii akkasii argina isparmii seelii hin qabu yoo ta'e akkasumas immoo isparmiin sun difeektiividha yoo ta'e indikeeshinii baay'ee qaba kanaan dura waa'ee dhala dhabuu irratti Dr. Lammii Balayee wajjin kanaas ofne liinkii diskiripshinii keessa guutummaa isaa dhaggeeffachuu dandeessu baay'inaan yoo maal ta'e yaaliin akka kennamu yaalii akkamii kennamaa rakkoo maalirraan kan dhufa kan jedhu liinkii isaa diskiripshinii keessa siif kaa'eera. Ajandaan ijoon dubbii koorraa waa'ee isparmii dooneeshinii yookiin immoo ispermii namaaf kennuu irratti jechuudha. Maal ta'a jechuudha yeroo baay'ee wanti gorfamu isparmiin hin qabu taanaan dhiirri tokko abbaan manaa fi haati manaa walii wajjin jiraatu taanaan yeroo baay'ee filannoon dhiyaata filannoon isaanii maalla yookiin mucaa dhalaa guddifachuu danda'u lakki immoo mucaa barbaannaa jaalalarraan kee nama biraatti bakkeetti heerumuurraa fedhii dhala godhachuu isaanii argachuudhaaf maal godhu haati sunis immoo akka haadhaatti fiil gochuudhaaf yeroo itti isparmiin nama kennuuf doonariidhaati yookiin immoo namni biraa isparmii kennuuf jiraachuu danda'a jechuudha. Isparmiin sun maal ta'a? Isparmiin sun isirraa fudhamee maal ta'a? Haala kamiin kennama kan jedhu biyya keenya keessatti immoo eeyyamameera kan jedhu dhumarratti kaafnee haasofnu jechuudha. Asirratti akkam ta'a jechuudha isparmii seeliin kun hin fuudhama namoonni utuu maqaa isaanii hin beeksisin yookiin immoo utuu of hin beeksisin anonymous kennuu danda'u. Akkasumaan immoo namni akkasii nuuf kennuudhaan namni akkasii immoo kennuufii danda'a jechuudha. Yeroo kana garuu immediately fuudhamee hin kennamu. Namni isparmii kennu suni tokkoffaa fayyaa guutuu qabaachuu qaba. Isparmiin isaas immoo gahaa ta'uu qaba. Isparmiin kun kan kennamu dhiirri tokko dhaqee isparmii sana sanyii dhiiraa ofirraa baasee qorannoon godhamee iskiriin godhama meedikaal istiriin gaafatama egzaamaan hin ta'a. Akkasumas immoo erga fuudhamee qorannoowwan garaagaraa dhibeewwan HIVdhaaf dhibeewwan daddarboo ta'an hepatitis ta'uu danda'a dhibeewwan kanneen fi qorannoon ni ta'a jechuudha. Erga irraa fuudhamee booddas immoo guyyaa torbaan jalqabaa isparmiiwwan kunniin maal ta'u qorannoon hin gaggeeffamu ergasii booda istoor ta'a jechuudha. Baatii ja'aaf ji'a ja'aadhaa fi kwaarantaayini ta'ee isparmiin kun hin ta'a jechuudha. Isparmiin baankii mataasaa qaba baankii sana keessa ta'a jechuudha. Storage isaa immoo haala kuusaadhaaf akka mijatutti godhamee hin ta'a jechuudha. Isa booda ammallee utuun kennamin dura ji'a ja'a booda illee nama sanaaf utuun kennamin dura qorannoon dabalataa qorannoowwan dhibee daddarbuuf kan biraallee ni godhame jechuudha. Cheekaapiin garaagaraa yookiin isparmiin sun sirriitti fayyaadha moo fayyaa miti gahaadha moo gahaa miti jedhamee iskiriin ta'ee ergasii booda maal ta'a isparmiin fudhame sun isparmiin kenname sun kara lamaan ta'uu danda'a. Tokkoffaa gadameessa dubartii sanaa keessatti naquudhaan. Gadameessa dubartii sanaa keessatti naquudhaan jechuudha. Lammaffaan immoo hanqaaquu gadameessa IVF kan jennu hanqaaquu gadameessa keessaa fuudhamee laaboraatoorii keessatti isparmii hojiirratti fidanii guddifama jechuudha embiroon. Bifa kanaan yaaliin kennamuu danda'a jechuudha. Artificial fertilizationidha. Haala kanaan dubartiin sun dhala godhattee mucaa godhattee deessee ji'a garaatti baattee akkuma kaanii garaatti baattee deessii jechuudha. Kunniin biyyoota baay'ee keessatti eeyyamamoodha. Garuu biyya keenya keessatti eeyyamameera. Isparmii kennuun dooneeshiniin kun biyya keenya keessatti eeyyama hin argamne jechuudha. Gara fuulduraatti garuu ispeeshaalii rakkoon kun namoota hedduu dhiirota hedduu mudachaa jira waan ta'eef gara fuulduraatti eeyyamamuu isaanii jechuudha. Seeronni baay'een isaanii ba'u akkamiin kennuu danda'a? Nama akkamiin kennuu danda'a? Ogeessonni fayyaa akkasumas immoo gama seeraaniitis wanti hundumtuu erga ba'ee booda mucaa kudha jedhee dhufee illee yoo gaafachuu danda'e haala kamiin tumsuu waan gochuun danda'ama. Seera baasa jechuudha biyyi tokko seerri erga ba'ee booddee akkasumas immoo gama fayyaatiinis immoo itiksiisaa erga ba'ee booddee kun hojiirra ooluu danda'a jechuudha. So bifa kanaan kan kennamudha jechuudha isparmii doonarii kan jedhamu. Kanaafi salphaa miti piroosesiin isaa biyya keenya keessatti eeyyama arganne gara fuulduraatti tarii argachuu danda'a hin argata inni yaadna maaliif rakkoo kanaan kan hubamaa jiran rakkoo kanaan kan miidhamaa jiran namoonni baay'een jiru waan ta'eef namoota rakkoo kana qabaniif furmaata kenna jedhee yaada. Kana qofa miti dubartoonni illee hanqaaquu isaanii kennuu danda'u. Dooneet gochuu danda'u. Eeg dooneeshinii hin jiraatu jechuudha. Akkuma isparmii dooneeshinii hin jiraatu eeg dooneeshinii illee jiraata jechuudha. Kana jechuun maal akkuma namni kaleessaa kennu dhiigaa arjoomu kana jechuudha. Gara fuulduraatti seerri ba'ee irratti ta'ee wanti hundumtuu erga taa'e booda mallattoo walii mallatteeffamee haala kanaatiin kan kennamu. Piroozijerii mataasaa qaba. Piroozijerii isaa kana keessa diippilii galee haasa'uu hin danda'u. Garuu rakkoo fayyaa kan qabu dhiirri tokko rakkoo fayyaa kanaa yoo qabaate walii galanii haati manaaf abbaan manaa isaantu walii gala. Walii galanii even dubartoonni dhala godhachuu barbaanne yookiin immoo dhiiraa wajjin jiraachuu barbaanne tokko biyyoota garaagaraatti maal godhu yeroo isaatti sanyii dhiiraa kana
fudhatanii dhala godhatan jiraachuu danda'a jechuudha. Egaa kana keessa diippilii galee yaasuun barbaadu bifa kanaatiin yaaliin akkasiin kennama jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti gammaatti akkam beekutti eeyyaman arganne. Eeyyaman arganne I don't know Tigraayitti jalqabeera jedhamaa jira. Jalqabeera kan jedhanis jiru adda baafna. So wanti kun immoo jalqabuun isaa namoota baay'ee fayyaduu danda'a. Maaliif yeroo isin jettu namoonni rakkoo kana uumamaan baay'een isaanii jiru. Fedhii kana kan barbaadan, fedhii kana kan qaban jiraachuu danda'u. Garuu gama fayyaatiin kan laallu, gama fayyaatiin nama yoom kennamaa, nama akkamiif kennamaa, akkamitti kennamaa kan jiru dubbanneerra. Seerri biyya keenyaa immoo yeroo inni tumamu haala kamiin akka kennamu, haaldureewwan barbaachisan maal akka ta'e wanti jiru erga bahee booda immoo bal'inaan ogeessa fayyaa dhimma kanarratti hojjetu immoo qabannee isiniif dhiyaana isin jechuu barbaada. Hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatooma. Doktara keessan Dr. Naafii Argeetudha. Fayyaa namni.